Kam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya iddoo garagaraa teessanii kan isin hordofaa jirtan OBN sagalee uummataati. Maarree nuti sagantaan yeroo kaayyoo yeroon isaa qaqqabnaan kun istuudiyootti argamneeti kan nuti jirru. Sagantaa yeroo kaayyootiin egaa yeroo gaarii dabarsitu jenneeti kan nuti yaannu. Ispoonsarri sagantaa kana Qarcaanshee Coffee Trading guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu. Ispoonsara Plaatineemiiti Qarcaanshee Coffee Trading. Keessummaas qabanneeti kan nuti jirru. Keessummaan keenya weellistuudha. Weellistuu baay'ee jaallattan sagalee kiiloolee kan qabdu sirba ammayyaa fi aadaa dhuunfaadhaan akkasumas immoo weellistoota garaagaraatii wajjiniin weellisuudhaan kan isheen beekamtu eenyu laataasa jedhuu fi beeksisa booddee walitti deebineetu wal bartuu jechuudha. Beeksisa hordofaati walitti deebina. Saayitiiwwan 55 olitti buna oomishuun biyyoota alaa 20 olitti buna qulqulluu sadarkaasaa eeggate gabaa addunyaatiif kan ergu dhaabbanni daldala buna Qarcaanshee teeknooloojiiwwan haaraa akka biyyaatti yeroo jalqabaatiif galchuudhaan bunni bosona tokko malee oomishamuu akka danda'u dhugoomeera. Teeknooloojiiwwan garagaraa oomisha bunaa saffisiisuu danda'u gara biyya keenyaa galchuun adda dureedha. Carraa hojii namoota 25,000 oliif dhaabbii fi yeroodhaan uumeera. Sharafa alaa $1 miliyoona 86 argamsiisuun sadarkaa tokkoffaa argateera. Dhaabbata aantummaa uummataatiin galateeffatameedha. Buna qulqulluu oomishnee gabaadhaaf haa dhiyeessinuun ergaa keenya. Buna qulqulluu gatii gaariidhaan dhaabbata daldala bunaa Qarcaanshee. Beeksisa hordofnee walitti deebneeti kan nuti jirru. Maarreegaa weellistuun keenyas kunoo istuudiyootti argamteeti kan isheen jirtu. Ofuma keetiif mee wal bari. Loomola yoo gadoolee loomola badda magaadaa loomola dansaa magaalaa loomola yoo gadoolee loomola. Weellistuu Liyyuu Gazuunaan jedhanii loomola na beekta waan ta'eef. Guddisneesi galateeffannaa loomola dhumarraa haa jalqabnu laata gaafficha. Sirbi kun loomolaadha kan isin ittiin sirbitan garuu loobolaa jettaniiti kan isin sirbitanii namoonni baay'een dogoggora jechaati kan isaan turanii mee akkamittiin sirba kana keessatti dogoggorri kun uumame loomolaan akkamittiin loobolaa ta'e. Yaa sirbii loomolaadha ta'uu ka qabu akka nu sirbinetti loobolaa jennee sirbine sila ta'uu ka qabu loomolaadha kan nuu miti ka dogongore nuutilleen yoo sirba aadaa hojjennu nama nu qajeelchu jira. Aadaaf turizimiin mariisisna jadhaabota mariisisna warra aadaa beekan mariisisneen booda yoo isaan deema hojjedha jedhanii ka hojjennu garuu nama aadaaf turizimii hojjetu deemnee gaafanneeti sirba kana ka inni nu qajeelche loobolaa jedhee nu qajeelche inni waan aadaa san keessa jiruuf hin beeka jennee waan isatti abdanneef kallattiin deemnee hojjenne gaafa uummata bira ba'u garuu dogongora ta'ee mul'ate. Anilleen abbushilleen immoo dhiifama gaafannee irra deddeebine kanaaf ammaan booda loobolaa odon ta'e loomolaan beekuu qabanii jechuudha. Mee egaa Liyyuun eessatti dhalattee guddattee akkamitti immoo gara weelluutti dhuftee hawwisoo wayii keessa turte immoo haala kamiin sagalee sii qarattee isa jedhu immoo meegaa nuuf deebisi. An dhaladhee ka guddadhe magaalaa Bulee Horaa godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa dhaladhee guddadhee barnoota lachuma baradhee. Weelluu kana ani ka jalqabe akka tasaa ta'ee baandii keessa yookaan bakka professionii muuziqaan jirutti otoo hin ta'in noormaalii haadha kiyya waliin weellisaa ture. Kaasetta baasanii qabaachuu baatan iyyuu manatti weellisanii isaan dibbee fudhatanii yoo isaan sirban waliin taa'ee sirbaa ture. Achumarraan fedhiin uumame kallattumaan gara akka tasaa ta'ee baandii xiqqoo wayiitu ture magaalaa Bulee Horaa keessa achi baandii sana seeneen xumura irratti abbush dhufe kallattii kanaan gara muuziqaatti seenee jechuudha. Tole akkam harmeen kee mana keessatti yeroo waa hojjetanuma akkasumaan sagantaa qabu sagantaa sirbaa qabu sagantuma sirbaa sagantaa sirbaa qabu sanbata waaree booda namni hojii baay'een qabu waan ta'eef dibbee fudhatanii bakka gaaddisni wayii jirutti ta'anii sirba daa'imman itti taphachiisan sirba dubartootaaf sirbamu kana sirbiti. Isin daa'imman walitti guurtee namoota walitti guurtee woo sirbitu isuma jala taa'ee baradhee jechuudha. Tole baay'ee bareedaadha siif egaa fakkeenya ta'aniiru harmeen kee jechuudha. Sirriitti. Mee Liyyuun sirba keessattuu sirba cidhaa kan
Nabiyyuu wajjiniin weellistanii sirba baay'ee bareedaa ta'edha sirbi suni. Sirbichi mee qopheessummaan isaa kan keeti moo kan Nabiyyuuti? Walaloof yeedaloon isaa kan eenyuuti? Adijee Kuushiiti sirbichi walaloolee ka hojjete isaa yeedaloollee ka isaati. Akka tasaa ta'e Ambaaleetti barachaa ture madda olaabuu jechuun barachaa osoo jiru artist Nu'oo Goobanaani konsertii wayii qopheesse achirratti Adijee Kuush waliin wal argine xumurarraa ani sirba Gujii wayita sirbu argeeti maaliif sirba aadaa Baalee waliin hojjenne ka cidhaanaan jedhe kallattumaan isa waliin walaloo fi yeedaloo naa kenne waliin hojjenne jechuudha ka isaati. Inni weellisallee daayirektarallee Adijee Kuush jechuudha. Kanaaf qopheessummaan Adijee Kuushitti itti waamamni illee na isa ta'uu qaba. Namoonni akka tasaa ta'e achirratti paartiin kiyya waan baay'atuuf kaliyyuuti jedhanii ni yaadu malee sirbi guutumaan guututti abbummaan isaa Adijee Kuushitti. Keessummaan keenya hadhaa weellistuu Liyyuu Gazzuutii wajjiniin kan nuti jirru. Isinis yeroo gaarii nu wajjiniin dabarsaa jirtu jenneeti kan nuti yaannu. Egaa ammas gara gaaffii keenyatti deebineeti kan nuti jirru. Ati akkuma duratti kaasee jiru sirboota illee yeroo sirbaa turte barnootarra akka turtedha. Kanan odeeffadhaa ture. Mee barnoota muuziqaa baratte moo maal baratte mee? An barnoota muuziqaa baradhe. Mana muuziqaa Yaareeditti digirii jalqabaa koo muuziqaan eebbifame. Ittaan sun digirii lammaffaa kiyya hojjechaati jira. Muuziqaan eebbifame garuu barnoota biraallee baradheera. Kanaaf kallattiin ogummaa kiyya waliin kan naa deemu jedhee kan yaada barnoota muuziqaatu waan ta'eef digirii jalqabaa kiyya Yaareediin muuziqaan baradhe. Meejariin kiyya piyaanoodha. Maayinariin traditional music instrument amma aadaa meeshaa aadaa like masinqoo kiraara maal isaan ittiin eebbifame jechuudha. As generaalii garuu music educationiitiin ba'e. Tole mee ati barnoota muuziqaa kana baratteetta beekumsa isaanii qabda. Beekanii hojjechuunii fi tun beekin hojjechuun garaagarummaa qaba. Mee ija saayinsiitiin weelluuwwan amma ba'aa jiranis aartiidhuma uummata keenyaa kanarratti mee maal jetta? Beekanii hojjechuuf otoo beekin hojjechuun garaagarummaan qaba. Garuu beektee hojjetteellee si dhagahamuu dhabuu danda'a. Otoo beekin hojjetteellee sirriitti dhagahamuu danda'a. Kunniin akkuma carraa namaati. Garuu otoo beekanii hojjetanii bareeda. Saayinsii isaa beekaa hojjette gaariidha. Muuziqaan amma jiru ammarratti muuziqaan jiru industiriin muuziqaa Oromoo jiru bareeda. Weellistoonni amma lafa ol dhufaa jiran waan bareedarra jiranii saayinsii isaa eeganii sirbuu baatanuyyuu waan bareeda hojjechaa jiranii. Garuu guutumaan guututti saayinsii muuziqaa eegame muuziqaan hojjetamaara jenne tokkolleen hojjetamaa hin jiru. Tokkolleen. Kanaaf otoo danda'amee kana qajeelchuu ka danda'u warra weellistoota qofa odoo hin ta'in irra deddeebiin dubbadha. Warra ogeessa muuziqaa qindeessuu irratti responsibilitii guddaan ka jiru. Maaliif ennaan weellisichi muuziqaa qabatee yeedaloof walaloo qabatee deema malee qindeessaan maal irratti akkam akka hojjetamu, meeloodiin akkam akka hojjetamu, riitimiin isaa maal akka ta'e, namtichi meejarii kamiin akka hojjechuu danda'u, ornaamentiin inni fayyadamu maal akka ta'e, kana akka qajeelchuu qabu. Namticha qindeessu sanee ogeessadhame eega kaane guutumaan guututti responsibilitii qaba. Itti gaafatamummaa jalaan bahu. Amma mee jidduutti immoo hordoftoota keenya biraanii koomedii sakandii muraasa wayitii kan gaazexeessaa Jaafar Alii waa'ee malaammaltummaatiin wal qabatee hojjetedha. Egaa kun piikchariinsaa kan namoota kaaniiti sagaleensaa kan Jaafar Alii faadha. Ittiin bashannantu jedheeti yaada koomedittii kana hordofaati taansuudhaan immoo qophii simboo keenyaa qabna hordofaati walitti deebinaa turtiin keessan OBN sagalee uummataa sagantaa yeroo kaayyoo wajjiniin haa ta'u. Obbolee isaa baate. Rakkadheetumaan dhufee obboleessa kiyya. Yoo waan nuti si gargaaruu dandeenyu taate haya. Ni dandeeysanee tanumaafiin dhufee baranuu. Maali ammoo silaame? Rakkoon tiyyagaa
Abbaa mana kiyyaatu hidhaa jiraafiin? Gama keenyaan hidhame. Farra malaammaltummaa jedhaniituma hidhanii isinumaa miire? Eenyu inni? Yoonis barni beeyta. Ahaa, beeke. Tanaafuu mee wabiidhaanillee ta'u? Yaa, eessa jirti wanni akkasii? Bargaa badillee waan qabu akkanumatti itti waltaanii naqan malee. Yoonis moo? Bar dubbuma histiiti. Lakki ragaa meeqaatu itti argameemi? Maal balleessa jaanii? Gubboodha nyaataa kajuuha. Ni kijibayyaa obboleessa kiyya. Ni kijibanii. Maal dhabeetti gubboo nyaata yoonis? Mindaan isaatu quufa geerraa hafa. Ni kakattammaati. Akkan nyaatin gaa? Taa'i qabriin dhabinee obboli. Niin kakadhaan je jaarsa kiyya takkaa akka gubboo nyaatin. Bar warra inni irraa fuudhee ka itti ragaa bahaa jiru hundinuu gariifaa inni nuu amane. Hin fuune wayiinsiin je'anis. Maal jechaa jirtare? Hin nyaanneen je waan fuudhe hunda baankuma geeffata. Qophii simboo keenyaas hordoftanii walitti deebinee jirra kabajamtoota hordoftoota keenya keessummaan keenya har'aa weellistuu Liyyuu Gazuuti. Marreegaa isii wajjiniinis bashannanaa jirra. Isinis egaa yeroo gaariin wajjin dabarsaa jirtu jenneeti kan nuti yaannu. Dhiyeenya kana albama haaraa akka hojjechaa jirtu odeeffadheetan jira. Mee albama kana xumurtee moo akkam? Xumuraa jira. Xumuraa jirta. Mee albama kana keessatti sirba meeqa hammata albamni kee kuni? Kan aadaa meeqa? Ammayyaan immoo ammamii? Ani guutumatti aadaa keessaa bahee ammayyaa hojjedhe. Kanaaf ammayyaa immoo jedhu biitii wal fakkaatu tokko don ta'in biitii adda addaa akka addunyaan guutuudha akka dhaga'uuf barbaada waan ta'eef haala sanaatiin hojjedha waan ta'eef biitii irratti xiyyeeffadhee ka hojjedhe. Kanaaf aadaa hin hojjenne. Ammayyaa qofa. Albamni kun sirba meeqa qabaa jennure? 14. 14. Tole yeroo kam amma fixuuf kaate moo akkam hordoftoonni keenya egaa waa gurra bu'eera yoomii nu bira ga'a jechuun isaanii oolu waan ta'eef yooma jennuun? Yeroo dhiyootti eegaa nu eegaan. Yeroo dhiyootti nu eegaa jechaa jirta. Kanumaan ol qabsiisee meemee kitaabas akka barreessaa jirtu odeeffadheetiin jira. Akkami kitaabni kan kee kun maal irratti xiyyeeffata? Kitaaba hojjechaatu jira. Kitaabni kan irratti xiyyeeffatu saayinsii muuziqaa irratti yeroo baay'ee yoo argitee jiraatte weellistoonni keenya bakka upgrade of tochan yookaan bakka ofii ittiin jijjiiruu danda'an hin jiru akka instituushinii aartii Oromoo kanatti. Kan ammoo aga dandeenye namoonni baranne yoo irratti hojjenne dirqama waan ta'eef anillee gahee kiyya bahuu qaba waan ta'eef kitaaba afaan Oromootiin saayinsii muuziqaa irratti hojjechaa jira. Maal hammata yoo jette kitaabni kun saayinsii muuziqaa guutumatti hammata. Waa'ee aadaa muuziqaa Oromoo ilaala. Ammayyeessinee akkam hojjechuu qabna. Weellisaan tokko weellisaa ta'uudhaaf kiraateeriyaalii inni guutuu qabu kan ulaagaa inni guutuu qabu maal akka ta'e akkamiin immoo sagalee fi sirreeffatee meejarii kamiin hojjete karaa kam yoo deeme daayinaamikii kam fayyadame isa fayyada ka jedhu isarratti xiyyeeffadhee saayinsii guutuu irratti hojjedhaara waan ta'eef innilleen yoo rabbiin nu gargaare hin baa jedhee yaadan. Sirba kan kee addiyyoodha mitiire? Sirbicha sirba baay'ee bareedaadha. Sirba ammayyaa ta'e bareedaadha kan isin hojjettanii jirtanii. Iddoon isin itti waraabdanis baay'ee bareeda. Eessatti waraabamee sirbi kun immoo walaloof yedaloonsaa kan eenyuti? Isa jedhu mee akaasnu. Addiyyoon sirba jaalalaati. Walaloof yedaloo isaa ka qopheesse Anaaf Abbush waliin taanee hojjenne. Ka qindeessaan immoo Mikaa'el Haayiluu yookaan Miikii Jaanoo tu qindeesse. Iddoon itti waraabame bakka lamatti waraabne as Adaamaa fi Baatuu irratti baanii naannoo sirriitti magaalaa keessan baaneeti ka waraabne. Daareektarri immoo DJ Kuush ammayyeessinee hojjechuuf maaliif yaadne yeroo baay'ee muuziqaan keenya intarnaashinaal ta'uudhaaf namni itti cabsee deemu hin jiru. Yoo nuti itti cabsineen deemin malee immoo namni biraa dhufee nu hojjetu hin jiru waan ta'eef dirqama ammayyaa ullee qaba. Aadaa baay'ee qabna waan ta'eef aadaa tuquun barbaadu waan. Aadaan akka aadaatti hojjetama. Ammayyaan akka ammayyaatti hojjetamuu qaba. Akkasumaan gargar hin baanu mitiire? Hin baanu.
Kanaafu sirba Addiyyoo sagalee laannee jetteetu hordoftoota keenya nu affeerta. Addiyyoo 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 woo gurbaa bareedaa akka jeersa jabaa woo shaayii sukkaraa ansi jaaladheera. Anamo. Hordoftoota keenya sirba kana nu affeeramaa isiniin jenna. Mareegaa weellistuu Liyyuu Gazzuu waamicha keenya egaa affeerraa keenya kabajjee asitti waan nu argamteef guddisnee si galateeffannaa galatoomi siin jenna. Isinillee galatooma. Hordoftoota keenya qophiin keenya kana fakkaata ture torban nagaaf jaalalaa isiniif haa ta'u isiniin jenna. Qopheessituun qophii kanaa ani Nasraa Shariif akkasumas immoo Abbaba Magraa waliin ta'uudhaan turre gama ogummaa kaameraatiin eebbisaa Komsaa akkasumas suur-sagalee edit gochuudhaan immoo Fayyisaa Mirreessaa nu wajjiniin turaniiti kan isaan jiranii torban kun torban nagaaf jaalalaa isiniif haa ta'u fayyaa nu ta'a.